Gallaanne hoggaa inni kana jeen rabbii guddaa kafre ibiliisotti amane jigaa sheeytaanichi. Hoggaa inni kana jee sheeytaanni maal jeen deem deemboo baalagi hawwiin hiriyaatee miti rabbiin sodaadha. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya kabajamoo fi jaallatamoo baqqaalii gaggaarii arraan tanamee waan seenaa ajaa'ibaa takka waliin ilaalla. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala quraana isaa kabajamaa fi jaallatamaa keessatti maal jedha? Walaa tattabi'uu khutuwaati shayxaan, taraarrii shayxaanaa jala hin deeminaadha. Maaliif taraarrii shayxaanaa jala hin deemne? Maaliif taraarrii shayxaanaa jala deemna? Maaliif jala hin deemne jettanii yoo gaafattan taatan waan jala hin deemneef ammaan tana seenaa tana keessatti wajjin laallaa jechuudha. Kanaaf gaa seenaa nuti har'aan tana qabannee isiniif dhiyaanne seenaa bareedduu ajaa'ibaati. Seenaa tana daawwattanii hanga xumuraatti xumuruu hin dagatinaa isiniin jecha warri maatiin kanaala kanaaf maatii taatee jecha akkasumas kan maatii taatee jirtus kan viidiyoo tana ilaalaa jirtus uummata akka istii waan namaa gootu qabdu laayik tuqiin siin jaa akkasumas obboleeyyiin kee biraan gahi komentii illee yoo viidiyoo tana irratti waa qabaatte nu haay siin jenna. Seenaa waliin ilaallus seenaa takka tan ajaa'ibaati tan nama xiqqeessiftu. Seenaa sana maali seenaan tun? Sheeyticha tokkotu jira kan rabbii isaa gabbaru ganda keessa taa'ee osoo rabbii gabbaru jiru ganda keessa jira ganda keessa osoo rabbii gabbaru jiru aboo ganti kun ibaadaa irraa na shaakalee maal jeeti qofa galuu fedhe. Akkuma beekamu gaa ganda keessa waan adda addaa jira wantoota nama shaakalu ganda kana keessa deemeetiin bakka kophaa galee ganti kun ibaadaa rabbii irraa na shaakalu jira rabbii hiyya abbadaa jeeti ka'ee kophaa isaa gaara galee qalawaa yookaan guutuwwan akka guutuu xiqqoo tokko chichaarratee achi rabbii isaa gabbaruu jalqabe. Yoggaa kana yoggaa inni rabbii gabbaruu eegaluu sheeyxaanni sheeyticha kana jallisuudhaaf ajaja qaba waan taateef sheeyxaannis itti wal ajajee kunis dhaqee dadhabee qaceelloon mokkorrii ajaa'ibaa irra gaggeessanii sheeyxaanni guutumattuu sheeyticha kana numaa'uu dadhaban. Hoggaa sheeyxaanonni dadhaban ajajaa sheeyxaanaa sanis dhaqanii sheeyxaanonni kana dadhabnee jirraa harka dadhabnee jirraa jennaani amma dadhabdanii jeen dadhabnee jirraa jennaan amma dadhabdanii jeensi harkarraa kaafannee jirraa dadhabnee isa kana jallisuu miti rabbi kafarsiisee isin garsiisuu jeen siif qurdina jaanii sheeyxaanonni yooti rabbi kafarsiifte hayyee jedhee hoggaa kana sheeyxaanni maal godhee ka'eetii sheeyxaantichi san jechuu eega sheeyxaanonni dadhaban sheeyticha kana jallisuudhaaf rabbi kafarsiisuudhaaf intala bareeddu ta'eega isii ilaalan deebi'anii lafa laalle tajaansan qashti gochumme intala akkasiisan dhaqee ganta keessaa seenu. Hoggaa ganta keessaa intala sana seenu gaggabde maal taate dhukkubde maal akkuma beekamu gaa hoggaa namni waa ta'e sheeka bira geessan akkasumaami sheeka bira geessanii hoggaa sheeka bira geessan sheekota hunda bira gisee geessan diddi namnummaan tokko qabayyisu hin jiru. Hoggaa kana sheeticha bira hoggaa geessan sheekotii hunda bira geessanii fayyuu diddee isa malee yaadni jiru dhufee fi isa malee jaanii sheeticha san bira ka kophaa gantii humna shaakala jee achi gale sanitti hoggaa achi intala tana bira geessan yoggaa isa bira deeytee keessaa baa sheeytaantichi kun yoggaa isii biraa deebite hoggaa isa biraa deebisan gara manaa itti deebi'a. Yoo isa bira hanqa isa bira geessanii isa biratti hanga galchitanitti isummaan tunuu fayyituu jeen akkas jee mala dheef abbaan murraa dhagee qaceellotti ismaayaara jiru akkasitti akkas jennaan hayyee dubbiin eega kana taate intala tanaa fuunee bira galchina jaaniiti fuudhanii goojjoo takka mana isaarraa goojjoo isaarraa achi siisanii fi intalachi goojjoo achi siisanii ijaaranii fi amaanaatti kan nama sheetichatti akka nagaa sheekaa amaanaadha jaanitti kannanii hayyee amma hoggaa kana amaanaatti kan waan ta'eef ni eegaa nyaata fuudheeti geessaaf hoggaa geessuuf achi ulaarra kaayee biraa kuta guyyaa duraa fuudhee gisee geessuuf ulaarra kaayee biraa kutee guyyaa lammaffaas akkasuma kaayee biraa kutee
guyyaa kaan osoo deddeebi'u sheeytaantichi maal jeen sheeytichuma kanaanu sa'atii yaaddu'i gowwaadhaa'ii jeen kanii fi amaana si kenne ganti kuni ol seeni akkami wayyoytee yiinii jeen ol seeneetiif lii sheetichi wayyoytee maal jee afaaniin gaafatee biraa kote guyyaa kanaas bira gattaa'e akkami wayyoytee maal jii gaafadho kaa'ee jeen waggaa kana sheetichi gaa ol seeneeti qaanii daa'u jee gisee ol seenee gaafatu ni gaafate ol seenee bira gattaa'e waggaa kana gaafatee wayyoytee maal jee gaafatee wajjinaasee guyyaa kaaniis osuma akkas jiru sa'aatii maali gatteessee wayyoytee jettee wajjaasoytee maali jettuu jeen sheeytaantichi dhufeetiin maasis gattaa'ee wajjinaasee maali jee wajjinaasee ni jiraame akkasitti waa hedduu takka wajjinaasee osoo wajjinaas on seenaa ijoollummaarraa zuuriin itti dabartee asriin itti dabartee maqribni itti dabaree ishaayin itti dabartee seenaa ijoollummatiin akkasitti osoo haasanii wanni taate manuma kanatti hundee mana kana sheeytaanaa jira jeeti beekote niin ta'uu baddagee qaama ibaadaa isaa eegalee waggaa kana intalti itti ulfooyte jechuudha. Intalti ulfooyte yoo intalti ulfooytu intalti ulfooynaan rifateeti maaliin godhuu qabaa maaliin godhaa jeen sheeytaanni dhufee maal jeen ajji intalti itti ulfooyte dhaltee dhallaan fuudhee ajjeese jeen gisee ajjeesuu ni ajjeese ilmoo maaliin godhuu qaba innaan ilmoo fuudhee ajjeesee awwaale akkam ilmoo fuudhee gaa ajjeesee awwaalu isiinoo sheeytaantichi dhufee sheeytichi makanaanuu ati yaa gowwaa intaluma dhalteetu nan himtu jechuu shakkii qabaayee jeen duuba maaltu malee naan isis ajjeesuudha kaajeen fuudheetisis irraa muree awwaale waggaa kana sheeytaanni maal godhe waggaa isa intalaa fi ilmoos waliin awwaale sheeytichi sheeytaanni keetii obboleeyyan isaa keessaa nama tokko seenee isiin obboleeyyan nama sadii qabdi hangafaaf itti aanaa fi quxisuu waggaa kana manaa maan isaan seeneeti waggaa manaa maan isaan seenu fuudheetee ajjeesee awwaalee miduroo osoo tamanaa maa seenu osoo hin ta'in fuudhee gisee awwaalu akkanaatii intalti teessan akkana duutee jeeti dhaqee warraaf hime waggaa dhaqee warraaf himu warri maal jaaniin haa ishee kaka'atummaa nu eega sabbarte nuti sabbarree jaaniin sheeytaanni keete obboleeyyan sadeen seenu yoo obboleeyyan sadeen seenu obboleeyyan sadeen irraa tokko manaa maan agarsiisee dubbiin sheeytichi honja utuun dhugaa miti akkanaa fi kanatti ajjeesee kaan amma isin himee dabre tana awwaalee ture intala teessa akkam godhuudha qabnaa irra wal mari'atan hangafni gowwaadha akkuma jaan hangaftichi eeguun irraa dhiisaa wanni kanaa bursuusaa maal jeeniiti kattiyaanuus xiqqoo shakkeetuma irraa usee xiqqaan sana immoo eegaa xiqqaa ta'ii fi kajidduu ta'ii isaan lamaan irraa tokko intaluma tana ciyyuma tanaa hundeenee baafnee laaluudha qabnaa dubbiin tun dhugaa ta'uu dhabu jaanii addaa baafanna jaanii waggaa dhaqan maal jaanii yoo baaftanii wanni tokkichi taatee maal godhannaan ummaan teenya qabrii isii ifira argu malee sabbaruu didde jenneetuma finnaa dubbiin akkam jedhamu mul'anne amma waggaa kana gaa kaanii dhaqan qotuu eegalan waggaa qotan haadha ol darban mataa haadha ol darban ta'e ilmootti aansan ni baasan jechuudha. Dhiisaa jee sheeytichi osoo waatuu lakkiin tuqina awwaalee na namantanii maal hin taatanii didaniiti gaafuu amma jarri baasan boosanii waggaa baasan dubbii wal jala argamte sheeytichi shiritti jaananii jiran laal qabanii shiritti jaananii jiranii waggaa shiritti jaananii jiran ol baasan waggaa ol baasan gaafuu ati dalagaan teetanaa jaaniini sheeytaantichi itti dhufeen maal jeen sheeytaanni itti dhufeen maal jeen ankaa hoggaaree buusan irraa fuudhee achii oofee ilaa asiinsikee kanaa si baasuu jedha akkamiin na baafte naan anka dubbii tanaa wayee oofee asiinsikee kanaa si baasuu akkamiin na baaftaa naa sujuudii jeen ni sujuudeef sheeytaana laal kun akkanaan niin sujuuda jaajanii kan laal gaddii boksi itti darbanii siin jee itti darban diiticha cufa maal salaattaa meejaanii haa amma achii hoggaa kana fuudhanii hoggaa fidan isaas qabanii gaaboo shiritti jaanii sheeytaanni maas dhufee maal jeen sheeytichaan si baasuu jeen anummaan dubbii tana fuudhee akkasitti chiin ilaa asiinsikee kun si baasuu jeen na baasee jennaan rabbii guddoo kafre ibiliisotti amane jii jeen hoggaa inni kana jee laaligaa waan ajaa'ibaa wallaahi waan ajaa'ibaa gallaalime hoggaa inni kana jeen rabbii guddoo kafre ibiliisotti amane jee gaafoo sheeytaanichi hoggaa inni kana jee sheeytaanni maal jeen deem jeemboo baalagi awwiin hiriyaatee jiimti rabbiin sodaadha akkasitti sheeyticha rabbi kafarsiisee jechuudha rabbi kafarsiisee dilii daleessisee beeke diliin xiqqoon dilii guddoon nama keessatti
lubbuu baasee sanboota shayxaantichi oofee ajjeesee malli shayxaanaa kun badaadhaa. Tanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana isaa keessatti hoggaa nuuf himu mala shayxaanaa jala hin deeminaadha. Taraarrii shayxaanaa karaa shayxaanaa jala hin deeminaadha. Tanaaf nuun jaa jechuudha. Tanaafuu seenaa kanarraa akka waan guddaa barattan abdiin qabaa. Shayxaanni kun maali yoo jettan shayxaanni kun nurra guddaadha. Dulla jechuudha. Nurra guddaadha. Akka ijoollee akkanatti uyinee aboloostu jennee ijoollee taphannutti nu taphachuu jira. Maaliif shayxaanni kun ammaas maal jedhan lafeen nu jibba. Nu banii aadam kana qaceelloon nu jibba. Waa qaceelloon nu jibba. Jibbaa shayxaanni nu jibbu akkaan jee isinii mun qabu. Isinuu ni beektan. Kanaaf shayxaanni kun waan badaadha waan ta'eef eeggadhaan isiniin jaa walumaanuu rabbiin irraa nu haa ta'isu. Nama akka Umar ibn al-Khattaab sanitti dhiira akkasiisanii shayxaanni dheessu boodee roonaabesis rabbi nu haa godhu. Rabbi nu haa godhu jechaa du'aa'ii tanaa saamiin jiisin jechaa gaa seenaa bareedduu tana ilaa amma laalaa turte. Ilaa ammaan siif himee eegaa laalaa turte. Eegaa warri maatii hin ta'in maalisti maal si godhateeroo subscribe godhee bakka diimtuu san tuqee addeessi. Seeni maatiin of ta'in jenna akka viidiyoon tinya hoggoyyuu viidiyoo naarii ni gallakkeefne si bira geessu bakka dawwalaa bakka ool jettu sanis tuqee si biraa geessuuf hin jenna. Akkasumas ati kan maatii taatee nu laalaa turte like tuqe share godhee obboleeyyan kee biraan gahi komantii jalatti nu barreessis hin jenna. Egaa kan amma ilaa amma daawwachaa turtan chaayinaala keenya maagaa orootu kana daawwachaa turtanii waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ahibbatii billah.